كنوس مال جرا ولقد كرمنا بني آدم جرا إلما نما كان كبني namni bakka meeqatti baafnee namoota kana ilaaluu dandeenya namni maal fakkaata haalli isaanii fiqihii jennaan mataan irraa fuudhamee dhufe gara kanaa fuudhamee walakkaa wayitti waa hafee baratu dandeenya amoora bareeda yoo ta'e barate sana mabaayoo akkuma beekamu sadarkaa manneen dagataman Jamal hawaasni keenya maal qaba maal labe Allahu akbar ekkasi wanna tunaan deeme yaada tunaan deeme mee maal jette hawaasni keenya akka biyya kanaatti musliimooti biyya kanaa kuni maal qaba maal labe ekkas akka allaalutti hawaasni biyya keenya wanni inni dhabe baay'ee wanni inni dhabeellee wanni inni argatellee baay'ee qabullee baay'ee wanni inni dhabeellee baay'ee wanni nu arganne alhamdulillah wanni guddaan rabbiin islaamummaa nu kenne ومن أجائبه الرجودة وأن أرجعني كيسا إسلام من أدو مدينة سين مكة دلته حبشة سينون وأن أرجعني قدو كيسا تقول داره قرو اتفايد منيرة إسلام من أي سنت أدو ساوزن أفريقيا سنت جراته أفريقيا قوتون إسلام وفتت تورستي دفع جد من تورستي دفع ديسمبر كيس بي أوروبا كمالي دودا ساوث أفريقيا أن يوتيكات نما كفران كفرشان دقدما كإسلام ما فرت ديب وارك ساوث أفريقيا الرا إسلام ما فرتني أمة ديب أن أرك مالي ينام وجولين تورستي كي ور مسلمة كمجلسها كون تورستي مال زيارسيس أسقوبني يداني ور زيارسيس كان شباب ور مسلمة ور سرت بري كرامي باي اتقولني إسانتو زيارسيسا فري سيرفيس كنن تولا قلتم ما مجرم كان أكاسين سان إرّا كون مالك بإسلام من حاجة حبشات وفتى أتشين نبرة دوته إرّا ديم ودوغاف دوري أصل فتى جرات تجراني أكاس جراني دوبا ونينو أرجعني إسلام من تكفانو جده هين أرجعني اتنفيد من جرو هين دبني akka muslima biyya keenyaatti baay'ina namaa hin arganne hin qabna nama miliyoona 50 60 namni sanii olillee hima sanii gadillee namni biyyi biraa tahagas hin qabnetu 500 waan guddaa dalaga guddina namaa kana arganneet itti fayyadamu ammoo hin dhabne wanni nu arganne ulamaa gurguddoo akka addunyaatti beekamoo ta'an hin arganne rabbi nu kenne buka mara jalatti qaraasisan garuu itti fayyadamuun dandeenye hin dhabne tujjaara qabna warra taajira akka muslimaa gurguddaa investara isaan kana walitti deebifnee walitti cuunfinee yuunivarsiitii islaamaa tokko kolleejjii islaamaa tokko hospitaala islaamaa guddaa tokko dalaysiisuu dandeenya kana qabeenya arganne kanatti fayyadamuudha gar hojiitii jiru dadhabne gar hojiitii jiru dadhabne mee namoonni bebbeekamoon gurguddaan anaa ati beeynu ebaluuf maa sadi ka'anii yaa ummata muslimaa nu hospitaala ijaaruu barbaanna ka namni keenya asii yaalama dhabee biyya alaa deemu ka ammoo karaa irratti akkanatti makiinatti yeroo maratti kadhatan kotta hospitaala ijaaruu henna hospitaalli kun hagana fiixaa mallaqa baasaa jedhanii nama dubbate takku dhageettee beeytaate injiru osoo akkas jedhanii ammoo namni irraa hambifata namoota an beeynu ani beeku ati beeytu gurguddoo qaqqaalii kenna sanniin ka isaaniif jecha namni lubbuu kennu sanniin odoo isaan gabbaanii dubbatanii ummanni waa irraa hambifata warri tujjaaraa sun kana arganne kana dhabne yaaki ajiiba subhaanallah alazim biyya keenya kana keessatti wanni nu hafu waa baay'eedha biyyoota biraa keessatti amma fakkeenyaaf amma masjidni ni jira biyya kana keessatti garuu haalumti ta'aliimaa masjida sana keessa jiruu fi balbala masjidaa keessa jiruu fi iddoo isaa naannoo isaa sana keessa jiru kunuyyuu haala nama kan biraadhaa ofitti fuudhee waan kana isa qaraasisuu fi isa barsiisuu ta'ee hin argamne amma mucaa wahiitu gaaf tokko nan islaama naan jedhee naa himaa akka inni itti islaama sun immoo
masjida sadi seenee tan sadaffaa sana irrattan islaama eenaan jedhe. Masjida sadi seenee gaafa tokko masjida seeneetiyyi dhaqeetuma ol galee ilaalee isa namni salaateetuma gadi babbahu kana waan argee ilaalee bahee maal barbaadaa ranni fuuldura iddoo qiblaa sanayyi taabotowwanii dur makkaan keessatti Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhiisee deemetu jira isatuyyuu achi kaa'amee jennaan sagadaa jira itti sagadama jechuun beeka jedhe. Kana dhaga'eenni suuta hidhee dhaqee ilaallaan jedhe waan itti mul'anne dhiiseen deeme jedhe ayi masjida biraa keessa inni bu'ee dhaqee yeroo naqu namni achi godhee dhiqataa jira nama laalee ka'eetan jedhe isuma jedhe dhiqatan kana ilaalee dhiqadhee jedhanis dhaqee ol galee jedhe yeroon ol galuu jedhe hin taa'ama jedhe yeroo khutbaatii jumaadha hin taa'ama ani nan taa'e jedhe booda ol kaa'amee iqaamaan jennaan biyya ol ka'e jedhe asii fi silaallaan ol ka'e anis ol ka'e jedhe miila walitti bubbutaaranii anis walitti bute jedhe amma asumaani akkanuman laalaan jedhe namni maal hojjetaara jechuu jedhee natti ka'e jedhe tokko maaliif nama laalta jechuudha min taa'ellee asagdimnaan jedhee achumaan iyyuu callume jedhe ani immoo akkatti waan jedhanuun beeku jarruun dinuu kana jedhanii naan jedhe anis akkana jedhee akkana jedhetuma dhaabbataa dhaqeetan jedhe innan ilaalu jedhe ammoo namni hundinuu akkana jedhaara jedhe anis akkanan jedhee jedheen jedhe dhaabadhee amma sagadamee ala keenyu akkaataan taa'ichaa na dhibe jedhe amma inni ol jedhanii kaa'anii taa'anu sune inni na dhibeetu rakkadhu taa'e jedhe gaafa saganni fixamee jennaan assalaamu alaikum jedhamee assalaamu alaikum salaama baafatanu jedhe na shakkuu jalqabeera jedhanii na jinaa jiru sun min taa'allee asagdiin naan jedhe sun na shakkuu jalqabeera jedhe osoo inni namatti miin jedhe nan bahee nan deeme jedhe sadaffaan naqe jedhe sadaffaa dhaqee ilaallaan jedhe ammas taabonni hin barbaadu sun keessa hin jiru jedhe sana booda bakka dhiiseetan amantiitti seenuun qaba jedheen imaamatti madhee dhiqannaa dhiqadhee dhaqee naa sallamsiisaa jedhee akkasitti na sallamee dhufe jedhee akkaataan namni ittiin akhlaaqa islaamaa kana hubatee amantiidhaaf dhufee qophaa'aa ta'e waamamee dhufee as gahuu danda'uyyuu biyya keenya kana keessatti hin hojjetamne shee Jamaal. Dhugaadha. Waan kana mulaasaa gootanittuusi. Dhugaadha. Akkam hin goone yeroo mara qalbiin irraa na dhukkuba sanii wal biratti la anillee wayita duraa jiru sammuun kiyya cufama haqiiqatti yoo dhugaa dubbadhe. Duuba yoo laadha kanaaf rabbiin deema dachii tiyya keessa deema socho'aa laalaa jedha. Ibraa fudhattanii jedha. Adaa kanaaf jedha rabbiin. Ilmiin adaa qaraatii qofaa miti deemsa keessa illee jirti. Duuba duratti sii kaasee ture. Masjidni marti isaa membershiippii qabasiin jedhe. Wayita masjidni kun namoonni masjida kana dhufan hundi beekamoo eega ta'an namni keessummaa nama dhufee ergarame sun kan nama isa gargaaru dhabee ofiifuu dheefa bahee sun kan yoo fedhaniin tumanii masjida gariitti nama wayitu nu seene salaateen beeku kun salaata maaliif dhufe kophee hatuuf dhufe wayiif dhufe basaasa intuma maayi biyya sanitti cal'iseetuun dhufu information roomitu jira masjidni marti information room qaba. Masjid dhufeet waan silaa hajaa deemuuf waan dhufuu barbaaduuf san achirraa odeeffannoo fudhata itti himata. Akkasii masjida seena. Masjidni kun ijaarama. Masjidni kun koree qaba. Masjidni kun imaama qaba. Koreen tun koree rabbaaniyyeen tarabbiif jecha of kennitee kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati. Koree kanatti amantee dalaytu. Imaamni as jiran kun imaama jechoonni isaanii uffannaan isaanii imaama jecha waan xiqqaa miti. Imaamni jiddumaanuu imaamni biyya sanii kontiraat waggaa 5 farramee seene. Waggaa 5 seene kana yoo nama gaarii ta'ee namni bu'aa guddaa buuse akkam waggaa itti aanu eda'aniif sanii achi inumaa hin ta'u ka isa caalu dhufuu qaba. Duuba akkasiin bakka kana ta'a. Imaama waan itti nama waamutti dalagu. Kanaaf jecha jechoonni biyya sanitti hin yaadadhe dhiifama baga yaadadhe namoota wayii ka suuraa ka'an arge masjida afootti. Masjida guddaa masjid jaami'i jedhanii magaalaa Johannesburg masjida afootti. Masjidni kun abaaboon guutame afoon isaa. Masjida kana afootti suuraa ka'an arge. Anaaf Somaalee wayii afaan yaada sammuu gaafa Afrikaa tanaan itti kaanee
Stara najisa asitti footoo kaatii inumaa. Jalatteetu iyyuu musliima fakkaatu na laalan. Uffannaan isaanii illee musliimaa miti asitti asin murattee maal murattee mataa gadi qullaa hin beeksifte akkanumatti. Akka musliiman ta'in dhibbarraa dhibbatti musliimaa miti. Wanni nu itti kaane iyyuu itti kaanee fanaaf gurbaa masjida seenuufte. Nutti as fiigee dhiisaa nuun jedhe namicha sekuriitii masjidaa. Maali? Dhiisaa jara kanatti hin dubbatinaa dhiisaa. Akaanu footoo. Haa ka'ani. Somaaltichi abboonni kun masjidaa iyyuu miti kaniisaa beena dhiifnee adeemnu naan jedhe. Akkamitti mee seenuu malee maaltu hafi jarri kun? Duuba dhiisaan amma seennee salaannee waddaannee seennee salaannee wayita ka'uuf baanu imaama guddaa itti dubbatuun hin ulfaata. Imaama itti aanu isin barbaanna jenneen itti dubbifne itti dubbanne anaaf Somaaltichi. Somaaltichi lolaa wayiti oo'a. Bin baanu min dhiifnuumi jedheetti kaanee itti dubbanne. Ustaaziin imaamni lamuu kun fuudhaniituma ruumii qaban achi keessa nu seensisan. Achi kan nu seensisan maali rakkoon kana inni itti. Timtan nama wahii uummata amantii islaamaa hin qabnetu kunoo balbala masjidaa dhaabattee suuraa wal kaaftee qullaa deemtii maaliidha jettanii timtan. Komattanii akkanatti balbala masjida sanuu sa'a salaataati. Sa'a salaata eega azaanameen booda. Kun maal salphina guddaa mi jennee galmee guddaa tokko ifuudhaan suuraalee garagalchanii asitti suuraa qullaa yaadu. Asitti ammoo isimmaan sun garanaan ka ijaaba uffattee niqaaba uffattee ka garanaan ammallee uummanni kun uummata hin beeku uummata waan beeku nuti da'awaa mana isaanii dhaqnee ittiin goone rabbitu isaan as fidee eega bakka kana dhufan ammoo maalumaaf yeroo azaanaa gootan hayyee azaan salaatamee bayuun eeyda ummatuma salaataaf deemu kan maal uffatee deema akkamitti deema maal harkaa qaba kanayyuu haalaalanii ati kan isin kana ajabdanii nuun jedhan masjida kanattu duubaan gara dubartiitiin bakka taa'an wayii qaba gubbaasan adada guyyaa kana isin kana argitaniif adada guyyaatti nama 5 jaatu gamasiin ol ba'ee nama salaata kenna kana laalaa oolaa achiin booda dhufanii shahaadaa qabatanii kuni da'awaa irraa tokko ka isin amma da'awaan isin gootan kun ka lolli kun nama ari'uudha mee isin afaan beeytan afaan maaliin timtan nuun jedhan jarri kun Portugiis afaan warra amma achi yoo san suuraa ka'aaru warra Portugaal wayiiti afaan Portugiis nun beeynu afaan Portugaal loluu malee waan itti himnu qabna osoo waan gaafatanii duuba biyya keenyatti kawaa baay'een dalagamuu danda'u da'awaan hin geenne nu namatti hin geessine nu nama irraa ari'aa jirra malee bakka biizinasaa yoo dhayne bakka maalii yoo dhayne kanaafuu da'awaan hin geenne sababaan da'awaa gayuu dhabiinsa bilchinna kennatu akhlaaqa kennatu sifrii ta'e du'aa ta'e osoo nuti gaafii keetitti yoo deebi'e masjidni keenya ijaaramuu qaba masjidni eega ijaarame koree qabaatuu qaba imaama qabaatuu qaba koree islaamummaaf kennitee diinii kanaaf kennitee dalaydu ta'uu qabdi koree mana galtee mana hammaama ka ofii fayyadamtee masjida dhayxee hammaama masjidaa maalitti akka inni jiru hin laalle ta'uu qabdu koree saffii duraatii bakka minxaafii godhattee islaamni salaatee dhiisee yaada isaati jettu ta'uu qabdu koree nama dura dhuftu kan nama duuba salaattu ta'uu qabdi akka sahaaba rasuulaas nuti yoo waa dalaynu sunnammaan keenya akkam dura amoori South Africa sun waan si ajaa'ibsiisu akkami sunnaan keenya siin jedhan dura dhufaansi islaamummaa yoo ati waa irra wal falamtu ati waa irratti isaanii wal falamu come to the sunnah siin jedhan how is our history kot mee taarikni keenya akkam ture come to our nabi history siin jedhan kot gara suuraa nabii keenya siiraa nabii keenya kot siin jedhan mataa si cabsan duuba masjida keenya kana koree qabaannee imaama qabaannee hawaasa jalatti yoo qabaanne hawaasa ijaarame imaama khutbaan isaa lafee cabsitee nama seentu imaama khutbaan isaa sammuu si seentu ta onnee si seentu ta lafee cabsitee dhiigas dhukatti si edaamtu ta waan itti nama waamu sanitti dhibbarraa dhibbatti ufii bulee ta'uu qaba imaamni keenya imaama firaan ol bahee anama imaama waggaa 60 beeka naannoo ofii dhaladhetti waggaa 60 imaama isa namni achi buusuu dadhabe imaama waggaa 40 beeka ka waliin qareeyanu buusuu dadhabanii itti dhiisan kalaasa gaafuma rabbi isaan kaasee firaan ijaaramanii wal ijaaramanii achiin ka'an koreen masjidaallee zamana kana sanuma taate yaa akhi namni achi garagalee qadaayaa islaamaa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi hin galleef
seenat South Africa keessa dhiifama Professor Ismail jedhanii doktora tokko jira doktora gaarii saahiba kiyya nama gaarii doktora beekama South Africa keessatti doktora kana biratti akkama ta'aa ture'an isaa kana jijjiiramee bakka biraa deema achuma keessa kiiloomeetirii 900 waggaa 6 booda doktora kana achitti arge yoo argu isaa man hammaama qulqulleessu arge nama kana sila namni kun Ismail moo nama biraati namni wal fakkaataa yaa jira hillaale isuma garuu natti seeqatu maali nadida coraan nawlina saudida yoo man hammaama amma yoo seenan uffata achi keessa uffata tuutaa ka mana hammaamaatu jira isuma uffatee dalaga awwala nama dhufuuti akira nama bayuuti namni kun obboleessa Ismail ta'uun oolu Ismail maal hin maraate dalaga ari'ame maal ta'e jedhee yaadaa ture obboleessa isaa ta'uun oolu hin gaafadha jedhee wayita inni bayu baree alatti eega jedhee ala eege Osman ala eegu nabira taree yoo laalu makiina isaa argaa beeka dur wayita na dhukkubu'an adda Ismail dhufe moo hin dhufne yoo inni dhufe kaardii baafadhee seene yookaan inuun seenu hospitaala deddeebi'aa ture ambeellamaan zamana dheeraa yoo laalu isaa fiigeen najjike salaama waliin jennee makiinaan fuudhee bakka san irraa achiin na siiqee nama jalaa naan siiqee na haasofsiisee eessaan ayi dhufe guyyaa hedduus ergee bira akka ati na dubbisuuf taatu argee si didee coraan si jalaa didee maal taate maaluma taate ati naan jedhee nan maal ta'e naan jedhe kaammaa qulqulleessitu maal taate ati ani lakkii jedhee xiqqoo isi callisee an South Africa keessa doktora beekamaa naan jedhe doktora pirezidaantonni biyya sanii yeroo mara badhaasaniin keessaa tokko sadarkaa namummaatti sadarkaa barumsaatti homaa naan hafne naan jedhe garuu yoo yaadee jedhu ani yoo du'ee guyyaa qiyaamaa rabbiin nabii nuuhin gaafatuu hin dhiisin amaamal khalaa'iq ananan dhiisu ka jedhu ufitti beeki ufi bareera jedhe Ismail ati beekamti South Africa keessa yeroo keetitti meedaaliyaa hagana manaa qabda amma moobaayila keessaa na mul'ise badhaasa Mandeellaan badhaaseen Mbeekiin badhaaseen Deeklark ka achi duraa badhaaseen Zuumaan badhaaseen kana mara na mul'ise guyyaa qiyaamaa ammoo kun kana duniyaa keetiif ana ammoo maal dalayde yoo naan jedhe maalitti marabbitti naan jedhe saniif jecha bakka Johannesburgitti na didanii naan jedhe bakka masjidaatti kalaa'ee jedhan waan tokko dalagaa jedhee na didanii asitti garuu boqonnaa ji'a lamaa qaba fudhadhee dhufe nama shintibeetii qulqulleessu wayittu jira at koreen amma guutu jedhaniini sanillee didaniini nama ji'a lama boqonnaa qaba warra ofiillee jalaa dhukatee nama kana mindaa warri kafaluufitti eda'ee kafaleefi an bakka isaa ji'a lama hin dalagaaf jedhee walii mallatteessanii isa geegesse ji'a lamaa shintibeetii dhiqaara boqonnaa baase maali jennaan guyyaa qiyaamaa wanni rabbii kiyyatti himadhu irra badduun dalagaa maali jedhee yoo laalu tanuma badaa tanaan rabbiin kiyya nan baasuu laata waan jedhuuf wanta na dalagaa jira this is my choice naan jedhe kuni filmaata kiyya irratti nan komatinii nalleen gaafatin namatti illee nan himini naan jedhe koreen keenna ammoo gaafa koree ta irraa osoo anaayyuu koree godhanii achi dhaqee mana masjida muslimaa mee shintibeetii maaltu jira haalli qulqullinnaa haalli maalii haalli wudu'aa haalli maalii namni ilaalu hin jiru nu rakkoon keenna guddaan angoo masjida angoo duniyaatti seenee yaaduu keenna dogoggorri keenna guddaan angoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam saahibni isaanii أبو ذر الغفاري رضي الله عنه رسول الله كيف يقافتكم ما يا إرجما ربي دلقا وينما ككنتني نال لكن نايدين بر نتل لواكن نايدين أتينا ما إنك رجل ضعيف أن سجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتينا ملافا إنها خزي وأمانة وندامة يوم القيامة وأنك وان لا فامتي ولا فامتي يا أبو ليس كيد أن أكد ما كن الله ولا فامتي إن بيننتي ittindalayne nuti hawaasa keenya masjida keenya keessa rakkoo gurguddaa jira dammaqina angoo masjida ka imaamummaa ka koree ka hattan security'n achi waan duniyaa seen waan duniyaati miti amaanaa guddoo yoo ka awwaluma fuudhuu dhabu fuudhan ammoo itti dalagu jazakumullahu khairan waan guddaa nuuf kaaftanii barnoota gurguddaa waan isin irra kaasaa oltan irraa argannee jirra jazaa guddaa rabbi isiniif adeebi'u warratti fayyadamu rabbiin waa godhu galgala keessan illee rabbi haa tolchu maatiin hedduu qabdu shee jamaan
maatii alhamdulillah hedduu qaba. Ijoolleen shanan tokko ga'anii. Ijoollee nama 6 akkamitti shanan ta'an. Ijoollee nama 6 rabbi isaan haa guddisu. Xixiqqoo amma duratti argitan tanniini tuwwan ammoo gurguddoodha. Rabbiin isaan haa guddisu. Ilmaan barakaa rabbiin naa kenna alhamdulillah. Rabbii silaa sujuuda shukriin silaa guyyaa kana keessa yeroo maraa bu'uu qaba. Ilmaan nama birootiif ilmaan nan tannii walitti yoo laalu. Ulamaa akeenya warra ayyarteenaa qubatan kana keessaa nama tokko doktora nama duraan achi ture nama maqaa ibalu jechuun fedhu isaanii kan akka South Africa ture hin beekanii gaafa angalee na waamanii na dubbisanii manni isaanii illee masjiduma jala du'aa ima akkam goote ati ilmaan teeti bar namni hundi ijoollee tana hin beekanii namni hundi baardaana baasee ti ammoo akkasumatti itti galtee naan jedhan. Rabbii keeti yeroo mara sujuuda shukriin bu'uu qabdanaan jedhanii naa eda'an jecha akkasi. Eenyuun fayyimasa? Tokko Mubaaraki. Tokko Mubaaraki Abuu Yusraa jedhaniini tokko Ridwaan jenna tokko Salaahuddin jennaan takka Hindiyyaa jedhaniin hintala Imraan Furayyaa. Jara kanneen rabbi barakaa isaanii haa godhu. Maashaallah barakaa keessanii haa godhu. Guddaa galatoomaati. Ergaa gurguddaan nu dabarsitaniittu yeroo keessanis immoo nu kennitanii keessattiyyuu yeroo barnoota warra qaroo dhabeeyyii kana barsiisuu dhumatti jiraachuu keessanii wajjiniin yeroo keessan guddaa kana nuuf kennitanii as hawaasaaf ergaa dabarsuu keessanii guddaa galatoomaa isiniin jechaa wanni isinirraa baranne waan laafaa miti. Keessatti wanni isin achi biyya Afrikaa kibbaa sana keessatti argitanii wantoota amma barsiisutti jiran maal barsiisa warra ijaan qaroo dhabeeyyota warra ijaan hin argine bireeliin quraana barsiisa kanarra jiran masaa kana namoota ijaan hin argine barsiisuurra jirtu warroota ijaan hin argine qaroo dhabeeyyota isaan bireeliin quraana barsiisutti jira. Warra ijaan hin argine akkamiin barsiiftu tokko lammaffaa namoonni ijaan arganu baay'een osoo jiranu kana hunda keessaa immoo namoota ijaan argine kanatti xiyyeeffannoo addaa kennuutti wanni isin kaases maaltu jira? Jazakallahu khairan. Wanni waan kanatti na kaase tokkoffaa biyya biraa ture. Biyya seenaan gara biyya biraa na fuudha Januub Afrikaa South Africa ture. Diinii irratti namni guddate xiqqoo diinii matti harkifata bakka fedhillee yoo dhaqe. South Africa keessatti koorsiilee garaagaraa diinii irratti adeemsifamantu jira. Isaan sayyoo dhagayu hin deema beeksisa laalee hordofee deema. Gaaf tokko warri Sheek Ahmad Diidaat IPC jedhan dhaabasan achi beeksisa baasanii ka koorsii wayii ka kennan achi deemean isaan bira. Achi wayita deemutti nama tokko wajji qubanne bakka bultii nama lama walitti nama ramadan. Nama biyya sanii nama sheekaa nama aalimaa wayitii anaaf isa walitti nu ramadanii siree takkarra bulla galgala. Duuba wal barannee wajji haasofne yoo wajji haasofnu namni kun kooleejii wayii qaba kooleejii warra qaroo dhabeeyyotaa. Achuma namummaan isaa nama eessaati? Inni Maliyyaa asliin isaa abbaan isaa inni ammoo lammii South Afrikaati. Akkasii wal barannee wajji bulleet yoo qaraanu kitaaba inni illee nama kitaaba beeku haalaan alhamdulillah. Anis xiqqashoo waa wanna jedhaa munaaqashaa waa hedduu irratti biyya wal dhufneemi masaa'ila garaagaraa irratti wal qabnee wajji haasofnaa hin rafnu halkan koorsiin alattu haga guyyaa sa'a haga halkan sa'a 5 ture. Afaanii maaliitii waliin haasofna? Afaanuma Ingilizii kan anin caccabsaa ka isaa qajeela haa ta'u lugaa Arabaallee beeka inni kanaan walii gaggala akkasumatti turre. Booda sirriitti waan na fudhateef gadi sin dhiisu. Kooleejii qabaan kooleejii kiyya san dhayxee arguudhaaf qabdaa atinaan jedhe. Akkasiin kooleejicha isaa san dhaqe. Yoo dhaqu biyya gara 50 irraa walitti dhufanii baratan. Ijoolleen qaroo dhabeeyyonni. Achi keessa yoo laalu hirrifadhe. Warra ijaan argine qofa. Warra ijaan argine qofa. Wanni hirrifadheef adaa nuti dalagaa keerii irra hin jirru. Adaa nuti homaan dalayne ka jedhullee nadha. Dhagayamee. Lamuuf ammoo nama biyya keenyaa yoo barbaadu hin dhabe achi keessa.
biyyoota meeqa keessaa? 57 si'a gaafsan. Biyyoota 57 waan gahuutu walitti qabamee jira. Kana keessa Itoophiyaa wanti jedhamu hin jiru? Hin jiru. Akkamitti namni Itoophiyaa hin jirre Soomaaliyaan hin jiranii, Eertiriyaan hin jiranii. Asumattuu iyyuu achi bakka san. Ollaan hundi keenya kun achi jiran. Ollaan kun achi jiran. Hayyee. Akkasitti akkamitti hin jirre jedheeni isa gaafadhe mudii ustaaza kana gaafadhe. Jennaan gaafii ajaa'ibaati naan jedhe tokkoffaa namnummaan kana nu gaafatee hin jiru jedhe nama Itoophiyaa ta'e. Lammaffaa ammoo biyya keessan dhaquu yeroo hedduu yaalee naan taanee jedhe. Yooma sammurtee sadaffaa waan inni naan jedhe alhamdulillahi rabbiin akhira umrii kiyyaatti waan guddaa kana na waffaqeet khayrii tana dalagatu jira naan jedhe. Jennaan anis yooma san onnee tiyya keessa waa bu'an. An hoo maal dalaga mee maal dalagadhe maal qaba ka jedhu na dhagaya. Achirraa waan kana galee biyya kiyyatti hundeessuu qaba jedheen isaan barsiisuu qaba galee biyya kiyyatti. Maarree biyya keetti galtee barsiisuuf qubee kana baratuu qabda bireelii. Ofumaaf iyyuu naan jedhee fi baratuu qabda nama barsiisuuf. Yookaan ammoo achi galtee namni hin jiru ta'a yookaan ammoo barsiisaan jiraachuu dhabuu danda'a baratuu qabda naan jedhe haga ji'a 3 uf bira na tursiisanii koorsii kana naa kennanii akkana akki waan kanatti seenuu ka danda'een bifa kana sababa kanatti seenuu dandeessan amma warra sin barsiisartanu kana barattoonni ni jiru miire amma jiru sin bira ni jiran hayyee deemnee haa ilaallu. Rumsaalee seensifni baratan wala ma walitti qabatanii maasha Allah diiniif duniyaallee jechuudha. Kanaafuu seenaati. Seenaa bismillah. Seenaa ilaalaa kitaabanis jira jarris warri hafanas jiranii kun mana barumsaa deemanii. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dhagneetii dubbifnaa kan isiniin jenne manneen barumsaa sana keessa gaa ijoolleen Sheekh Jamaal Faawoliin as keessatti argamanii warri baratanu gariin isaanii kunooti gariin immoo ijoolleen garii warri isin wajjin baratanu isa deeman mana barumsaa deeman manni barumsaa eessa Daalatti mana barumsaa Daalatti jechuun koo kanaa miire kamoo kan biraa jira hanuma naannoo kanaa xiqqoo asuma dhiyoo bakka biraa jira tayyib kanaaf gaa mee amma namuma as jiru haa dubbifnu eenyu maqaan kan keeyate ani Magarsaa Ibrahim Magarsaa Ibrahim dalattee alumni keessa dhalanni fi shaakkisoodha eeshi bakka inni jiraachaa ture ammoo Harargee aanaa meettaa magaalaa Jalankooti eessa yoomiyyi dhufte iddoo kana ergaan dhufee ji'a 2 geetiin jira Dhalootumaan ati gaafuma dhalattu argaan kee agartuun kan kee kun akkuma kanatti moo guyyaa keessa akkas taate? Guyyaa keessa? Akkamitti? Ana akkanuma calliftee bee. Wallahi. Aywa subhanallah. طيب أما بكا كانت قرآن قرأ وجرتات. قرآن ناس قرأوا تنجلا خناس دبسوا تنجلا أما إن شاء الله فولدرا في يعني خنيا من أبرم سال بلا شو. Meekana inni kun amma inni kun meeme koy nanu mala agarsiisa meekana yeroo matana agarsiisa ila amma inni kun waan ta'e waan akkana tuttuqama wahiiti an harfii wayii irratti argaan jiru harfii naagal wayii hin jiru ila an amma asirratti harfii wayii argaan jiru garuu mucaan kun harfii kana hin argaa hin tuttuqaa qubumaan itti bu'ee waan saa waamuu danda'a hin dubbistaa miireeti hin dubbisee kunoo ilaala kana la agarte kun jechuun kun tuttuqiyaatu wahii qabxii wahii qaba malee jechuun akkatti dubbisan wahii jara beeka waan si ajaa'ibu nuti waan kanarraan beeknu bar jaratu beeka qoy mee mujichumattan kenna kaa dubbisu inni mujichattan kenna dubbisu mee baako mee dubbisi kan alif fataa meerre alif unula isa kana la alif isa kana unamu fatan tanala ba fataa ba banas kana ta fatata tanas tana sa fatata sanas kana jim fataja jimis kuna wana ayyebo ha fataha hanas kana kha fataha
دال فتح دا إيشي بو ذال فتح ذا إيشي را فتح را إيشي ذا فتح ذا إيشي سين فتح سا إيشي شين فتح شا صاد فتح صا ضاد فتح ضا طاء فتح طا ظا فتح ظا عين فتح أ غين فتح غا فا فتح فا قا فتح قا كا فتح كا لام فتح لا ميم فتح ما نون فتح نا نون فتح نا ها فتح ها واو فتح وا ألف همزة فتح يا فتح يا طيب أكانت قرأت إيشان قوما هركر ركيسي قاهم هركي كير ردي مجي يكوني ألفي لكوني باي لكوني فتح لكوني كسر لأجو بيدات من عجائب سبحان الله العظيم أسرع سموه الله أسرع إيه ألف ترتيباتي ألف باء تاء ثاء جيم lakkoofsa laasiin kun qabxii tokkitti qabdi siin tokkitti qabdu kun alifii laasiin alif ile tokkicha ka qabdu amma kun baadha kun ammoo man isiitiin baan maaliidha maal akka taate baan takka lama baan dot waan jedhanii lakkoofsa tuqaa takka kun ammoo afur alifni dot waan baa dot waan tuu jedhanii akkas fakkeenya baraan afaan ingiliffaatti afaan oromifaatiin dot one two three four qabxii irra jirtu tokko lama sadii jirtu kan adda baafta jechaadhaati. Mana isiitiin karaamti yoo fakkeenyaaf manni isii irraa dabee jiraate fakkeenyaaf taa jechuun taan lama sadii afur shan saan ammoo tokko afur shan jaha jiin ammoo lama afur shan akkasi karaamee jechuudha fakkeenyaaf amaariffillee ni jira afaan oromooillee afaan ingiliziillee afaan arabaa. Wantoonni nuyi akkanumatti karaama. Martu akkanuma karaamaa martu gosa gosa isaa ta'uunaatiin barraa'ee mana isaatiin barraa'ee jira. Fakkeenyaaf namni iddoo asii wal gahee gara maraa martuu asii gabbaa'u mana ofii ni beekaa miti akkasuma wanni martuu mana ofii qabdi jechuudha. Mana ofii qabdi akkasitti dubbisaa ooltu jecha ajaa'iba. Akkuma fakkeenyaaf afaan oromoo rajaa fakkeenyaaf keessatti caafii baa tokko adda akkasuma jechuudha illee sana garaagarummaan qabu akkasuma jechuudha. Ijoollee meeqa baratu mana kanatti asitti? Asitti ijoolleen barattu amma haasi baratu jiru nama torbaansa. Asuma teessuu jireenya keessa asuma keessa. Haamudura deemes ni jira. As keessa jira naa. Asuma ooltanii bultu. Asuma wallee bullee. Asuma nyaattan. Asuma qaraatu. Eenyu faatu siin qaraa isaa asitti ustaazni keessan eenyu? Sheekh Abdul Nasir. Isaanuma kanamu. Waa isaan ustaaza lakkaa. Maashaa Allah maashaa Allah maashaa Allah. Ayyee isaan akka ustaazaatti iyyuu isaan haa dubbifnu. Ati amata meeqanaa jette iddoo kana? Iddoo eegalaan as dhufemu. Ji'a lama. Ji'a lama. Turre baay'ee. Barnoota kan baratte? Barnoota kana ganaa amata yoo rabbi fuulduraaf seenuu teenyu malee ammoo bar. Ammallee baranne. Asiin dura waan bakka itti barattu hin arganne ati? Asiin dura quraana hifzii yoo taate malee hifzii yoo taate malee akkanatti bakka barachuu hin arganne. Huruufa kana hubachuu hin dandeessu asiin dura? Hubachuu hin danda'u amma asiin dura. Bas boodaas dhufna bakka waan hundumaa baradheera. Abdul Nasir. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقاداتي. نقامي. فيما. الحمد لله. أجرات. ياري. يا أول حاجة كتابنا إنكم ماني المجلد الثاني جدا. من سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة جدا كون. قرآن أني. قرآن. إيش يبو؟ قرآن كسم جدا. أكون مسيجة تنسندرا. مياس بدي ربي دي سكنا كتبير مكانا كاسي. إيش تبين كنا أما. Aku masih jatuh surah Maidah dah. Amma surah Maidah je dah pun. Biar kita ada ke surah Maidah tu. Ini biar surah Maidah dia dah. Eshibo. Kasih demi ke ti asin enggak tu surah bakat bu fi warna isarleh me ke ti. Eshi. Fakirnya fi. Asir fakirnya surah Maidah jadi في ديت أسم بسم الله الرحمن الرحيم جري في ده بسم الله الرحمن الرحيم جري في ديت سورة رئيسني كرئيسا يا أيها الذين آمنوا نقرأ ما قرأتي لما عادي قرأتي ما نسني أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام
إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أكي آيانكم Ayata geesse. Ayaan meeqa? Ayaa geesse kun ayaan tokko ayaan lama faca'aa jira. Meerre tokko faan ayata tokko kan jedhu meerre. Ayaa tokko kunooti ni jiras. Yoonnaa takka tiiladda jirtu san. Kana waan ta'eef achii fixeet wannaati tara. Alaasii kaate akkanaas banattaa jecha. Asiin akkana deema. Amma quraanni koo warra jaan argu akkana deemaa miti. Achi deema. Kun immoo akkana deema. Aksii. Amma tuun guutuu isaa karaatee taate. Qara'ee jira. Otuun suuraa biraa wayii tun zimmedhee banee kana bare jedhee bartaa. Zimmedhee sii banuu. Ammee banaa. Guddisee. Banaa. Ayyee. Guddisaa banaa. Amma gaa iddoon nisi hin galle wayii dhaqe kaan. Dhaqaa. Mee kana barila. Kuni amma suuraan isin bantani. الجزء الثامن جدا سورة أعراف سورة أعراف قرونا بنت سورة أعراف جدا سورة أعراف يتكون يجو جزء سديت فاكيس قرون ديسا إيه نقرأه أما إني قرنا الرادفة قرونا كور جتشو ولا كارا كاسار بسم الله ساكرا كانت تفي إيه أسيب تفي بسم الله تامت بسم الله تصون تايني وانا من رايو جتشو مالتو جتشو آية الرايو يو آية آية بربادة آية يو هجم يلقونو آية ميغا آية جهاتمي ترب ما جد يلقونو آية جهاتمي تربا كون ما جانا سيتاني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كثير دي عجائب سورة فاتحة نجرو كنار سورة فاتحة كنار نجرو سورة فاتحة كبيرة وان برا رجير أما قرآن نقول قدام كوني كأكناتو كنا إسجهاتو جزء يصدق جهانسا كنا ما مجلد الثالث يعني نقول شانين ديم كون شان كباتا يجو مالشان جزء شان كباتا جزء شان تكون سكنا شان كبا شان كباتا إسجهاتو إسصدق والناس صدقمتا جزء صدقمتا من عجائب طيب إنكم ما إنكم لا garagalee mitiire wanni kun jechuun natu garagalche fuula ka fuulaan deema ka akkan fuulli isaa akkana yoo akkana deemu fuula 18ffaadha fuuli 18ffaa kun amma kuni amaariffa qubee amaariffaati tanama amaariffa garuu sirritti ilaalle reef shaakalaa jira akkasii kun amma amaariffa yoo na dubbisatan isin dubbisuu ni danda'a agasa meeko ila akkana laakkaataan isaa kun asir kuno asitti qaraa kuno kana amma الحديث جدا الحديث جديد كن أما معرفة إيه الحديث جديد عبد الله ابن أم مكتوم جدا وعيسى هذا وإيه أسيف نسيت كيلو ده في كن أما معرفة بس إيه أو في وإيه حديثكم متدري أو فكنا كنا كتاب معرفاتي وإيه عبد الله بن مكتوم معرفة كتاب معرفة مريض طيب كون إسا طيب كتو إني كوني مما إني ماشي إني أما فاكنسي جرما أفان إنجليزيتين فاكنسي جرما إتين بريفام أما أفان أمارات أفان أورموت أفان عربات دوك يسين تقل شنيد بريسو دلدا أنيتشو أما إتهاقل شو بريسي تاد إني بريس دوك يتقل شدر amma waan barbaade waan isin nagaafatta fakkeenyaa fi waan maqaa namaa ta'ee maqaa kan qubee ta'e barbaadda yookaan lakkoofsa bilbilaa waan barbaadamee isin nagaafadhaati dhugaa barreessuu dhabuurraa mee lakkoofsa bilbilaa kan hin beekneree keessa wayi beekaa kan koo beektu mana nagaafadhaa isinii barreessa mee an koo barreessi duwwaa sagal 91 19 amma isinii himuu ni danda'a. Waan barreesse jechuudha. Baasikaa keessa. Kunooti qaba. Ila kunoo argitanii mara baasii yoo waa wayii argaan jira lakkoofsa ta'uu isaan beeku malee. Isin hin beektanii kun amma duwwaa 91
kudha sagal torbaatamii afur kudha sagal wayi beekaalee lakkoofsa keenya asirraa himuu malee waan barbaaddan keenya asirra jira kun. Wallahi dinqii dabbo. Kun hamma eessarraan duwwaa ta'uusaa argite ati meerre duwwaanii kun amma ila kunoo duwwaan taana tun amma mallattoo lakkoofsaati wanni tu yoo dhufte wanni tun amma tokko sadi afur shan jahan tuni sadi afur shan jahan tun mallattoo lakkoofsaati tun ammoo duwwaadha duwwaan tuni lama afur shan kun ammoo lakkoofsa sagal lama afur kunillee akkasuma deemee lakkoofsa kanallee yoo na hin jettan isin himuu danda'u. Akkanatti barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqama keessa nuumi amma wanna yookaan Amaariffa ta'e yookaan afaan Oromoo ta'e yookaan afaan Arabaa ta'e meeshaa haa barreessu natti makama. Tayyib kafaa si gaha ati hamma isa kanarraa akkanatti waa hunda barreessuu dandeessa jechuudha. Kanaan ni barreessama fakkeenyaaf. Qoy kana dhaabi. Tayyib kunoo inni kun immoo laaptooppiidha. Inni kun laaptooppiidha. Laaptooppii isin fayyadamtaati? Isaan fayyadama. Inni isa kanaan akkamitti fayyadamte sammoo aksii faallaa garagalchi isa akka itti fayyadamu akkanaan akkamitti fayyadames amma isinii banaa amma ifaa qofaamma kun ifuuf ta'a inni kan xiqqoo akkasii sirraanii Agasii eegannoo dubbatu waan biraan onna gara ni dubbata. Abanamuuti? Abanamu. Banamee jechuun afaaniin namatti hima? Inni hima. Waa xiqqoo waan dubbate. Caps lock on. Ila kun olaanaa. Maal jedhaa? Jechuun waa kaawwanne. Caps lock on. Caps lock on. Window. Taskbar. Taskbar dheeraa onna tuqeedha. Amma kanaan fayyadamu kanneen jechuudha. Calculator. Kanneen kaalkuleetaadha waa'ee herregaa ta'e Ingilishi. Amma Ingilifa waa'ee wannaa taasisan. Kunoota jechuudha. Eeshibboo? Kanaan fayyadamu. Waan itti fayyadamuu qabu hundumaan fayyadamta kanaan? Kanaan ni barreessinaas. Ittiin yookaan waan nama dabarsuu wanna godhu kanaan. Inuma goota? Waan namni godhu hundaa'u inuma goota kanaan? Tunis amma deesipileerii jedhamti tun. Meemee. Isiin immoo telefoona moo maa isiin? Isiin telefoona miti. Ittiin qara'anii isiin tunis ittiin baratan jechuun waa waraabdi. Sagalee nuti haasofnes ni waraabdi. Sa'aatii isin himti. Ammas alaarmii yeroo 5 sa'aatii jechuun irra kaatanii as waa maraatti. Sa'aatiin irra jirtu sirrii ta'uu 101.1 megahertz. Radio banamese. Jijjiiruu irraa jiru. 101.5 megahertz. Kan biraatittis. Alaarmii irraa fayyadamtu 102.1 sagalee fi waraabdii walitti qabattu. Amma Qur'aanas ni qabdi. Choose internal memory or SD Qur'aana isin card. qabdi? In SD card. Main folder. Arabic stories. Folder. W. Folder. طيب kanas ni fayyadamta isiin masee of sirkaa sanas ni fayyadamta maashinii kanaanis barreessaa ooltaa jechuudha. Mana kana keessatti maaltu baratama Abdul Naasir? Wanti baratamu Qur'aana tos keessatti baratama. Ammas nama qubee hin beekne qubee kana barsiisuu. Qubee sammaa kana. Ittiin ammallee akka barreessan godhu kanaan. Wanna biratti kanaan. Barreessuu barsiiftaa qubee kana barsiiftaa Qur'aana barsiiftuu jechuudha. Eessa baratte? Ani jalqaba isaantu biyya alaa deeme. Eenyu? Sheek Jamaal jechuun. Achi biyya Saawud Afrikaa turaniiti. Achi qubee kana achitti arganii uummata jamaa nama hedduu gara biyyoota mararraa Afrikaa mararraa deemaniiti. Achi baratan. Isaan amma waan kanaan galanii nu barsiisanii anachirraan carraa argadhee achi deechi ture jechuudha. Dhayitee achitti barattee dhuftee? Baradhee dhufee. Achi dura immoo Qur'aanaa xiqqoo qara'ee jira. Duraan ani ijaan qara'ee Qur'aana. Ijaan akkam? Ijaan baradhee jechuun duraan ni argaa ture. Barkumee jalqaba ijaan arguu dhabeen biyya Saawud Arabiyaatti. Wallaahi. Dhaadhaaf deemeet karaa baraa kanaa yeroo lama deemee yeroo lammaffaa irratti Yamanii keessatti
bakka halkan nama wayititti bishaan obaafatu dhufee namni sun waan hin beekne sheexana irraa hin beekne isuma bira yoo achi dabre bakka mataan na dhukkube san boodaan suudii seenee qabsiisee nama mana hidhaarra hospitaala seenee anis ejumaan arguudhaaf jiddatti jechuudha achi ture achi galuu yeroo san jalqaba barkumee jalqaba. Barkumee dhuma biyya Itoophiyaa kana moo? Kaasii kana amma waggaa 16 keessa argamte. Malee duraan ni argite ture. Duraan ni arganii barreessas yookaan ni dubbisas afaan marayyuu jechuudha duraa kutaa jaha baradhe. Mana barumsa idilee jechuudha. Booddee kana dhabde lakka. Subhaanallah. Akkas. طيب barattoonni mana barumsaa biraa deeman jettan amma kun hundi kursiinii tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal gara kudhanii wahii gaas keessa alallee sirriitti gadi babbahanii jiran asuma teessuu asuma ooltanii bultanii asumatti qaraatu jecha mana bakka amma bultuma keessanii maalii kana nu agarsiisuu hin dandeessan? Isin argisiise. Hin beektaa karaa sana? Ni beeka. Ni beeka. Qoy ol kaana. Amma kan fakkeenyaa as keessa. Asis tagadaanta tanas. Qoy sakana. Sakana kun bultuma barataa bulaa as keessa. Natu bulatana. As bultaati. Kan barsiisaati jechuudha. Atamma barsiisaa. As bultaati. As bulaa. Ayyeebbo. As nama lama bulaa. As keessa nama bakka. Kunis barattoota bulaas. Barattoota as keessa bula. Akkasii. Hayyee. Kun asii bakka barattoonni bulanu. Gara biraas jira? Ni jira. As keessa. Kunis madardara kitaaboleeti. Kun kitaabni kun kitaaba bireeliiti. Kitaabuma isin asitti itti fayyadamtan. Kunis hin jira kan biraas. Jira kan biraas kun bireeliidha kun quraana. Akkasii. Bireeliin maayini. Bireelii jechuun isuma kan quraana kana maqaan isaa. Isaa qubaan intiniidhaan qaraatanu san. Bireeliin kan bireeliin barraa'ee jechuudha. Akkasii. Kitaabni kun ammoo kan qalamaan barraa'ee isin dubbisuu dandeetta. Asii dubbisaa ooltu jechaadha isin. Kana erga ammoo kan ammoo bakka ciisichaati kunis. Kunis kan barattoota ciisaa? As keessa. Keessa illee gurufaan ni jira. Akkasii kun. Gurufaan biraas jira. Kana keessa bultu jechaadha. Kana keessa bultu. Asumas salaatama ammoo. Asii bakka salaatama ala masjiidni ni jira. Masjiida deemte. Masjiidas ni deemne. Ni deemne yeroo si salaanna. Asittis ni salaanna dhugaa. Iddoo kanatti sin salaattu jechaadha yeroo kaan. Nyaata dhugaatii eessaa nyaattu? Nyaata dhugaatii illee asumaa nyaanna. Asitti kosii lama nagataan jira. Achi dalagamee dhufee asii nyaanna. Eenyuun isinii qopheessu? Sarratanii jira dalaytu. Nama isinii qopheessu jira jechaadha. Malee isin ofiin qopheeffatan? Ofiin qopheessanuu nama jira. Qaraatiin keessan baroo jira? Barataartu? Baratu jirra. Haala gaariin baratu jirra. Namni immoo isinii dabalamaa jira namni isinii wajjiniin baratu? Namni ni dabalamaa. Namni humna osoo jiraate ni dabalama namni. Wayii akkasii rakkoo humna duubaatti yoo jabaate. Namni biraa immoo namni dhufee hojii keessan kana asitti baratanu kana argee tarii as keessatti wanni tokko isin dhibuun ni mala. Waan isin dhibu namni dhufee isinii guutuu ni jira? Namni hawaasumti musliimaa fakkeenyaaf amma yeroo isin as teessanu kana keessa tarii miicannaa taajomtuu saamunaa isin barbaachisuun isaanii mala wanna garaagaraa taajomuun keessan ni mala. Kana namni dhufee isin ilaalu jira? Namni keessummaa homaa dhufuu nagarree of duratti ni eeyine garuu akka dhufan ni barbaanna. Baraaraan moo namni? Namni baay'ee jechuun namni amma naannoo nullee namarraa fagaannee baay'ee onnaa jirra as jirra. Kanaafuu namni baay'inaan sitti kan argaan jiru. Haa ta'u akka dhufanii of ofitti nu arganne barbaanna. Fuula duratti jecha. Fuula duratti. Maal qabda dhaamsa maal qabda xumura irratti? Dhaamsi wanti nu qabnu wanta nuti barataa jirru kanas akka nu muuxannoo nurraa fudhatanis obboleeyyan keenyas kan nu duuba jiranis akka waan kana baratanii isinis ittiin nu gahaa jenna. Isinis nu argaa nutis waan beeknu akka isin barsiisuudha feenu warra fakkeenya manatti hafanii dhiirarraa shamarrarraa warra qaroo dhabeeyyii jaahin argine jechuun kanas ni barsiifnaa koottaa nurraa baradhaa waan kan muuxannoo nuti arganne kanas akka argatan jedhee yaada. Namoonni akka kanaadhaa bakka jiranu dhufaniis nu biraa haa baratanu warri immoo jiranu namas nutti erganu dhufanillee nu haa ziyaaranu bakka keenya kanillee haa baranu jechuu keenya. Akkasii san barbaada. Ayyee Abdulnaasir galatoomii jazakallah khairan. Egaa hawaasni si dhaggeeffatu namni gariin kan namoonni kanaadhaa bakka jiranutti illee isinittis ergaa dhufanillee isin dubbisuullee dhaamsa ga'anusis karaa keenyaan itti dabarsina inshaallah. Isinis immoo galatoomaa rabbi isin irraallee haa jaallatu rabbi isin haa gargaarullee isiniin jenna. Galatoom.
maal jedha walaqata karramna banii aadama jedhama ilma namaa kana kabajee jedha. Namni bakka meeqatti baafnee namoota kana ilaaluu dandeenya. Namni maal fakkaata haalli isaanii? Fiqihii jennaan mataan irraa fuudhamee dhufe. Gara kanaa fuudhamee gara kanaa fuudhamee walakkaa wayiitti waa hafee hafa. Baratuu dandeenya. Kaboora bareeda yoo ta'e baratee isaa nama abbaa yoo Akkuma beekamu sadarkaa manneen dagataman